argamuu fi jiraachuu. Irra guddaan namaa hojjechuudhaaf jiraata. Nama hanga muraasa takka kan jiraachuudhaaf hojjetu. Duniyaa tanarraa eega Rabbiin Nabii Aadam uumee booda hanga yoomal qiyaamaa guyyaan qiyaamaa taatutti namni argamu uumaa Rabbii hundinuu argamee dhama. Namni argamu hedduu. Kanammoo duniyaa tanarra argamee jiraatu hanga xiqqaa tokko. Argamuun duniyaa tanarratti uumamtee hanga tokko hanga Rabbiin hayyama sii godhe duniyaarra turtee san boodaan du'aan boqochuudha. Jiraachuun ammoo uumamtee jiruu jiraachistee dhamdhama duniyaa agartee ittiin bashannantee seenaa hojjettee san boodaan du'aan addunyaarraa deemuudha. Jechi lameen kun wal dhabe. Namni kunillee Adeeyaan jedhamu dhalataa biyya Naayijeeriyaa kan tahe biyya London irraa magaalaa Leegas kan jedhamtu biyya Naayijeeriyaa keessatti argamtu mootorbaayikiidhaan achirraa oofedha. Namni kun maal ja'a? Riding London to Lagos, it was part of my bucket list. Those things I call the before die thing. Akkana ja'a. Biyya London irraa Leegas dhufuun wantaan akka the before I die thing. Osoon hin du'in wantaan nin godha je'ee yaamu keessaa tokkoffaadha je'e. Namni kun hoggaaniif himu 2020 keessa nin hojjedha je'ee waan listii osoon hin du'in waan akkanaatiin godhuu qaba je'ee kaayyate san keessaa tokko ture. Koronaan dhufeetii amata san keessatti hin hojjetin 2022 keessatti hojjetee deeme. Yoonif YouTube irra dheexanii ilaaltanii namticha kana sarchi gootanii hin agartanii guyyaa 13 keessatti amna dheeraa biyya sadaa xayyaarayyuu sa'aa hedduu fudhatu inni nammoo baayikii godhee mootoraan dhaqee jechuudha. Wanni hin dandeenye hin jiru. Namni kuni maal ja'a maaliif hojjettee jaanii hoggaaniif gaafatanii namni pilaana qaba jiru tana keessatti wanni hin dandeenye hin jirtu. Wanni barbaachisaa perseverant ittiin murannoo takka qabaatanii itti fufuu osoo if booda hin jenne if dura deemanii waan kana fiixaaniin baasaa yoo kan jettu taate wanni hin dandeenye hin jirtu. Nama kana hoggaa gaafatanii maaltu si kakaasee gizee jaaniin akkam jechuudhaan deebisaa gaafa namni honni du'a namni akkumaan dura fakkeenya isinii kan isan irratti namni hangi jiraatu duniyaa sana irratti jiruu dhugaa kan jiraateen bashannanee irraa deemu hanga tokko kaan ammoo argameetuma du'aadhaan boqotee deema duniyaa sanarra. Namni kun maal ja'a annama jiruu jiraatee jiruu sana argee gaafaan dulloome achi galagalee gaafaan waa godhuu hin dandeenye san if dura laalee seenaasaa jiruu jiraadheetiin jira je'ee akka ifiin boon waan takka hojjedheetiin jira sheenaa takka osoo hin dabarsin jechuudha. Gaafa amata 100 yookaan amata 90 achi geesse sanii if booda galagaltee gaafa humna qabdu waan akkanaatiin hojjedhe jettee lubbuuttee ittiin gammaddii lubbuuntee ittiin boontii jechuudha. Hojii dabarsiteeti. So namni kaayyoon inuma kaayyoo fedhellee haa taatu amma yoo karoorfattee amata dhufu 2024 keessatti jalqaba amata irratti jirra. Amata karoorfatte kana 2024 keessatti achi galagaltee 2023 waan akkanaatiin hojjedhe waan akkanaatiin dabarsee jechuudhaaf wanni si boonsisaa amma karoora qabaachuudha qaba. Karoorri sanii ammaan karoorfamuudha qaba jechuudha. So seenaan tuni seenaan namticha kanaa hedduu takka nama inspire gootii nama jajjabeessitii motiveeshina nama akkaniiti. Bara haaree dhufe kanaaf kaayyoo qabaadhu tattaafadhu irratti hojjedhu wanni takka kan si dura dhaabbatu yoo ka jiru ati taate wanni takka illeen kan si dura dhaabbatu yoo ka jiraatu taate mataa kee qofa kan gufuu kasitto malee jijjiirama guddaadhaan bara haareya guyyaa lakkaawwachuu osoo hin taane jijjiirama guddaadhaan yaada bilisa ta'een
enerjii guddaadhaan bara hareeqee badii seenaa takka kan hojjettu karoora sanii lafaa ka'ee hojjedhu wanni nama dura dhaabbataa takka illee hin jiru.